hir'ina dhiigaa nyaatarraan kan ka'e. Ji'a tokkoo fi birrii meeqaan hojjetatanii? 400. Mana kana kiraa kaffaltu? Kiraadhaan 200. Achuma keessaa kaffaltu? Abbaan qabdanii? Makiinaan dheessu bakka walitti dhufe yaada shufeerinarraa qabamanii. Yoo dheesna haadhaudha? Gara barumsaatti immoo yeroo deebinu inni barumsa barachaa jiru. Isinis addaan kuttaniitu. Kushiinaan qabnu maabiraatiin qabnu sanuu. Kushiinaan qabdan? Inni mana keessa fuullama. Maabiraatiin qabdan? Hin qabnu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata waaqayyoo. Har'a guyyaa lammataa isin ilaalaa dhufne maqaan keessan eenyu ture? Buzuudha. Amma fakkeenyaaf ji'a tokkoo fi birrii meeqaan hojjetatanii? 400. Ji'uma ji'atti fudhattu? Dhoqqee sana immoo hammamii fartu? Dhoqqeen mana afuriin hara. Mana meeqa hartu? 4. Mana afurii hartu jechuudha. Ji'atti qarshii 400. Asirraan fagaatu garuu? Hammam ta'a asirra? Sa'aatii tokko darbaadha. Sa'aatii tokko ta'a. Achi deemtanis deebitanii hojjettu. Ani akka carraa ta'e guyyaa gaafasii karaa irratti hin argineerra. Kanaafi akka maarmeen kee kun akkam keessa turte? Maqaan keenyu? Astookoo ishii. Yeroo baay'ee rakkina baay'eerra turte, dhiphachaa turte ofitti boossi. Abbaan qabdanii? Hin qabne. Mana kana kiraa kaffaltu? Kiraadhaan 200. Achuma keessaa kaffaltu? Baay'ee achuma keessaa kaffaltu? Isuma keessaan kaffaltu. Gara fuulduraatti immoo waaqayyoo jedhee manni isin ijaaramuu danda'a. Waan tokkoon gaddi narmee koo yaaddeenii ishii. Kanaaf galgala kaleessaa akkamitti bultee firaashii kana gammaddanii? Gammachuun aan bulle kan daa'ima koo wajjiniin gammachuun aan bulle. Ishii. Duraanii lafuma kanarra ciistu? Lafuma daddaaraanuma keessa rasuma. Hin qorruu? Ilma qorraqa maal gochuu qabna? Jettee nafuumee dudduubatti seenaan kaa. Jettee nafuumee dudduubatti. Bakka ciiste miti? Qabiqaa kana harka tokko. Akka goraa waa fuura. Qoy rakkina qabu. Kanarra bultaa? Kanumarra? Amma kana kaasi. Kasiri qabatanaa laala. Gadi bindaa'e. Birlibsi uffannaan qorraa kophaa sii bitamee dhufaa jira. Kana qabu. Ammaaf kana sii mimmijeessine. Waggaa meeqa ciiste kanarra? Baay'ee irra ciise. Waggaa meeqa ta'a? Tureera. Ijoolleen koo xixinnoodha. Waggaa meeqa? Yeroo keejii bara Tureera. Waggaa meeqa ta'a kun? Innis? Kun waggaa meeqa? Waggaa kudhanii. Waggaa kudhanii? Jala hin dhufa. Jala hin dhufa gaara. Kottam. Isti. Bakka waaqayyo si gargaara. Kana booddee yaaddeeni waan nyaattu waan hundumaa haala si mimmijeessina. Namooti baay'eenis si gargaaruu barbaadaa jiru. Kanaaf eebbifame. Ameen. Ameen. Baay'ee hin gaddatu. Ameen. Hin booyin hin booyin hin booyin hin booyin. Hin booyin kana booddee. Hin booyin ati. Ayisosh. Hin booyin hin booyin hin booyin ati. Hin booyin hin gaddini ati. Kana booddee hin boossu ishee. Na dhaga yarmee kun. Jettee nafuumee dudduubatti seenaan kaa. Jettee nafuumee dudduubatti seenaan koo. Achi fuudhamaa hin dubbifamaa. Nama gaatamaa waaqayyo waamaa. Achi fuudhamaa hin dubbifamaa. Nama gaatamaa waaqayyo waamaa. Kana booddee hin booyin. Hin booyin kana booddee. Waan hundumaan si gargaara rakkoon tokko yoo hin jiru hin booyin. Waaqayyo si haa eebbisu. Bara kee jireenya kee waaqayyo haa eebbisu hin gaddin. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Ameen. Waan si haa eebbisu. Ameen. Ameen. Baay'een gaddaa ture.
Sinimmoo waaqayyootu keessa godhe. Ameen. Hundumaa kan yaadate waaqayyootu na eebbisu. Ameen, ameen, ameen. Sinis akkasumatti si na eebbisu. Ameen, 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 ameen. Dildira keessan hin dhabiin waaqayyo si na eebbisu. Ameen, Naa ameen. jiraadha. Ameen, ameen. Eebbifame yaaddeeni uffata sii qabadheen dhufa jabaadhu. Ishi waan si barbaachisu waan nyaatullee qabadheen an dhufa kana booddee namni baay'eenis gargaaruu barbaadaa jiru waaqayyo yaaddeena waan tokko isinis yaaddeena shi waan tokko yaaddeena atis bana barumsaa keetiin deebita shi waan jiruutti deddeebitanii barumsa keessan hin barattu waaqayyo isin eebbisu namoonni baay'een wal nu barsiisi wal nu agarsiisi jechaa jiru yaaddeena. Ishi naa Atoo Inni hin baratu. inni hin baranne kakkabii godhamu seene baranne lakki. beeka taani kun Inni waggaa torba. kana booddee in seena bakka haa ta'u waan isin faana ta'u ishee eebbifama. Kanaan dura wal arginee wal beennaani. Laakiin beeku. Anis isin hin beeku isinis nan beektan. Gaafa sana gaafa makiinaan dhaabbate maal sitti dhaga'ame? Nan sodaanne? Sodaadhee malee. Maaliif fiidde? Maaf sodaatte? Godaadhaan maali waan akkanaa makiina na seensisanii gara na dabarsuuf maali jedhe. Qoy maal yaadde yeroo makiinaa keessa silichimne? Ani garuu ani Hana fudhatanii badu jetteeti? Eeshi. Daa'ima koorraa otoon karaa deemuu na gowwoomsanii na fuudhanii deemuu waan jedhe shakkee. Eeshi amma makiinaa keessa yaaddaa deemtaa? Yaaddaa man jira. Gaafan dhufee si buusoo? Innaan bu'ummoo nama waaqayyo natti qabee jedhee tan gammachuudhumaan Malee yaaddaa turte? Dura yaadda'een gammachuudhumaan bakka manatti galee. Kanaaf gammaddeetu jechuudha. Ijoollee kootii waan akkanaattan dhufee jennaan bakka ati nama waaqayyoo waan sitti qabee jettee ishiin guddoonis gammachuudhumaan humni natti gammadaniidhuma ijoolleenis gammachuudhumaan bakka. Kunoo torbaan har'aati kan isinitti dhufee karaatti natti dhuftanii asiin nageessanii eddanas ga'een booddee immoo kunoo edda gaafsa naannarraan cinne as marmaartanii cabbooftanii kunoo waaqayyo isin gargaareeti kunoo kana hundumaa na gargaartanii waaqayyo isin haa eebbisu. Amiin amiin armeekoo hin booyin kana booddeeshi hin booyini waaqayyo si haa eebbisu waan tokko hin gaddin hin booyinishi kana booddeen bayini amma deemnee akkaawunti dhaqee sii bane mana kiyya dhattee mana kiyya bultaarra. Rakkoon qabu miti? Hin sodaattu miti? Ammaa rakkina qaba. Ammoo nama waaqa kataatan uumanii. Dhageesseettaa? Eessaa dhageesse? Kunuun isin beekti anummoo isin hin beeku. Eessatti na beektaati? Waldaa keessanitti isin hin beekaa erga waldaa daandii guddaatti jijjiirratanii isin hin beeku. Duraan na beekta jechuudha. Bakka waaqayyo isin eebbisu eebbifamaa jabaadhaa bira dhaabbanna armeekee bira waaqayyo isin eebbisu kanaafi obbolaa koo wajjinis dhumnee har'a akkasin ilaalluuf waaqayyo haala nu mijeesseera. Kana booddee garaan kee hin gaddu ishii jabaadhu haadha kiyyaati waan tokko hin gaddin kanaaf fuulli kee kun ittiin jijjiirama ishii hin bareedda mooti baay'ee ishii kanaadhaa osoo gaafa si fudhannee bannee kan goota ammati. Maal gochuun qaba? Hin utaaltamoo? Maal gochuun qaba? Maal immoo jechaa deemaa jirta gaafas? Kanaarra gaafa geessa keetti maal haasaa deemaa turte? Sila umanaati. Ish dubbadhu rakkina hin qabu. Baraasi kuyyedee bakka adda wakiina natti dhufe daandii kana ciise yoo ta'u waan tokko ta'ee jechaasan gaddaa deema. Utuun du'ee gaafa sana argitee gara ispaaltiitti maaliif deemaa deemte makiina duratti siqaa jirtaan si arge. Makiinaan dheessu bakka yoonitti dhufe yaada shufeerinarraa qabamanii. Yoo dhees na haada'uudha? Mee gara fuulduraatti wanta si gaafadhu hojii maal fa'aa hojjechuu dandeessa moto hojii sii bannee? Mana keessa yaada eelee kunoo waan arge waan na hojjechiisaniin hojjedha kunoo gatarii keessa deeme kunoo waan masaan na hojjechiisaniin hojjedha biddeen tolchuu hin dandeessa miti? Hojjechuu hin dandeessa? Amma naan xaafii sii bite biddeen agaruu hin dandeessaa? Mee rakkinni keessa maal fa'aadha maal fa'aan qabda bee nutti himee? Mana keessa mi'a sin qabnu. Eeshi. Idduma tokko ciistu amma firaashii kun iyyuu isin hin ga'u jechuudha. Ay nu qaba. Amma isin ga'eera arfan keessan eedamaa irra bultan. Isuma muluun keenya isarra bulle. Muluun keenya isarra bulle. Gammaddanii gara barumsaatti immoo yeroo deebinu inni barumsa barachaa jiru. Isinis addaan kuttaniitu. Daa'imni kunis. Inni kun barata.
Imbaratu. Ini simpan jamar. Ini sudah mereka terdamut. Afur terdamut. Rakor barang enggak. Karena bodoh kasih imbaratan waaqayyo hinggor anak kita kabu asit mau kun malu jatuh mesti. Iddoo kanatti. Iddoo kanatti buna danfatu. Asit asumatti. Iddoon kun buna. Asitti buna danfatu nooraa. Bunni hin jiru lee. Injira. Nooraa. Kushiinaan qabnu maabiraatiin qabnu sanuu. Kushiinaa qabdan. Minnee mana keessa fuula. Maabiraatiin qabdan. Hin qabnu. Qodaas hin qabdan ishee bakana. Qodaan kanuma. Ani aymaanoo gonfaan jedhama. Barumsa kutaa afurratti addaan kutee ijaarama rakkina kanaafi akaakayyuun koo somaan qabu ture. Achi waan qabu naa kenna achi shankora na akkana gadu jammaree shankoricha na nagadee galee aalma koofan bonetti hin bite. Maal nagadde galte? Shankora. Eeshi. Isuma innaa beelofnes immoo isumaan otuma fayyadamaa irroo bakka. Maal fayyadamtu shankora? Shankoruma otoo nagadu. Okay, nyaatanii bultu? Shankora sin nyaanna. Eeshi. Immoo waan immoo irraa hafesi galcheen nan kennaa fi birriis immoo otuma akkasitti wanneennoo innis bakka na rakkina keenya balleessine achuma bakka inni wanni ta'e akaakayyuun keenya isin du'e haati keenya immoo abbaan keenya nu gargaaru haati keenya inuma bakka kaboota fa'aan adda addaa gurgurtee ittiin nu jiraachisaa turte. Isayyuu otoo kaboota gurgurtee nu jiraachiftu isa jidduun dhibamtee ji'a ja'a ciiftee otoon dhibamiin dura otooma dhoqqee artee otuma galtu achiin galtee bishaan mana jiru galgala galtee achi waan ta'e hojjetachuudha bakka irbaatan hojjechuudha bishaan dhabdee achiin deemtee mucaa xiqqoo wayii jirtii turte hin duute ishiin mucittii baattee deemtee bishaan waraabannaa dhattu mucaattee harki ishiin cabee achiin cabee immoo ta'uma hin bubbuliin immoo mucaan dhukkubsattee mucaan hin duute eeddasii immoo deebi'ee amma immoo miila ishii tokko gogsee otoo haalgarraan ka'in haalgichuma irratti dhibamaa baate ji'a ja'a haalgicharra ciistee amma immoo waaqayyo seenaa keenya jijjiiruuf kino ishiis boolla qarqaraa ishii deebisee kino amma sirriitti waaqayyo sin galateeffanna ji'a kana nu guutaniif. Mana barumsaa innaadhaan garaa keenya duwwaa innaan agabuu deemuudhaan. Agabuu keenya. Waa nyaatteen nattooti. Innaa gallus immoo bakka ija waan argin qabnu ija biyyeessa taaneefu. Amma ija kana booda bakka dhibeerra wanni taane bakka hin dhiibne. Hir'ina dhiigaa godhannee bakka. Hir'ina dhiigaa? Nyaatarraan kan ga'e? Nyaata dhabiisarraan kan ga'e hir'ina dhiigaa godhattee turtanii? Eeshi. Kana hin dhiibne bakka barumsaas hin dhukkubee ture. Neen abbaa koo kana booddeen beeloftu ishii kana booddeen beeloftan ishii rakkoon tokko jiru yaaddeenaa ishii. Malee orma garaan beeku sitta marii addaa dhimma koo innoftaa jedhee tansi eegaa lafarraan buti beellama koo xurii bara gadda kooti aara galfachiisi yaada koo galfatan sitti laadda daraa dhuma isaa balleessin seenaa. Kallattii garagaraa teessanii sagantaa kana ilaalaa kan jirtanii koomentii naalachaa jirtan irratti baay'ee gammadeera. Amma wanti nuyi yaadnee jirru egaa isin lammiin waliin dhaabachuun dirqama. Akkaawuntii mattaawoqiyaa hin gadda baafadhu siin jedhan ture baafatteetta miti? Baafadheera. Baafatteetta. Okay, kanaafi maqaa isheetiin akkaawuntiin bannaa kallattii garagaraa kan jirtanii gargaaruu dandeessuun isiniin jedha. Haadha kan qabu waa'een haadhaa nama dhukkubaa isa kana garuu akka hin dhoksine kan godhe rakkoon haadha kana baay'ee nama dhukkubaa baay'ee na dhukkubee baay'ee natti dhaga'ame har'a garuu mana isheetti argamnee jirra. Kanaaf waaqayyo immoo karaa irratti walitti nu fide waaqayyo rakkoo kee hundumaa sirraa fuudha ishii kallattii hundumaatiin akkasi gargaaramu hin goonaa. Filannoon koosii kan na baasu haalli jijjiiramus gassinniisu nan beekaa jireenyaaf akka taatu murteesseera gooftaatis nan gaatu nan beekaa jireenyaaf akka taatu murteesseera gooftaatis nan gaatu. Filannoon koosii kan na baasu haalli jijjiiramus gassinniisu
nambeeka jireenya fakkataatu murteesseera gooftaatis nangaatu nambeeka jireenya fakkataatu murteesseera gooftaatis nangaatu haala kam gararraatan si beeka galma ga'uu kooduu seenaneega indoo goggorreesiif jiraachuun koo bu'aanaaf qaba kan kee ta'uun koo indoo goggorreesiif jiraachuun koo bu'aanaaf qaba kan kee ta'uun